Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fudhattoota yaa'yaa hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isin jenna guyyaa har'aa wanni dhufeef waan ummukaanusii waan xiqqoo takka dubbachuudhaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ውድ ያያው ተከታታዮች በሙሉ እንግዲህ ዛሬ ማለት ነው እሙካኑስን አብዲ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብሏልና ያው አንድ ሰው የሆነ ጥፋት አጥፍቻለሁና የጥፋቴን ስሜት ተሰምቶኛል ካለ አንድን ሰው መጠየቅ ግድ ይላል ማለት ነው። ይቅርታ መጠየቅ ታላቅነት ነው። ከና kabajamtoota fudhattoota keenya ummukaanusii qofallee osoo hin taane isinitti illee waa himuudhaaf iddoo kana dhufe kabajamtoota fudhattoota keenya warri viidiyoo asiin dura angadhiise guutuu hordofaa turtan warroonni baay'ee isin jaaladhaa hordoftoota kiyyaa baay'ee isin kabaja dhugaa akka isinis na jaalattanii abdii guddaa isin irraa qaba. Baay'ee isin galatoomfadha warri yaada garagaraa naa kennaa turtan viidiyoo isinii gadhiisaa turre keessatti warri na hubattan hedduu jira namoonni muraasni ammoo waan na hubataniif ummukaanusii maal irratti illee dhiifama gaafachuuf akka deemullee isinii hima osoo sanitti hin deemin waa'ee ummukaanusitti osoo hin deemin wanti an jalqaba dubbachuuf deemu waa'ee viidiyoo isinii gadhiisaa ture sanii jechaadha. Waa'ee viidiyoota an isinii gadhiisaa ture keessatti yoo na hubattan taate viidiyoo aniif jennaan yeroo haasaa dhuunfaa kennaa haasa'uun viidiyoo waraabuu eegalle intarneet irratti gadi hin dhiifamne jechaadha yuutuub irratti viidiyoon nu bira jira yeroo aniif jennaan waa wayii irra geenne viidiyoo isinii waraabaa jechuun kiyya ni yaadatama jechaadha. Yoo aniif jennaan waa wayii irra geenne viidiyoon kun isinii gadhiifama. Namni jalqaba irraan hordofu namni yaada kenna laalu namni irra deebi'ee viidiyoo kenna hunda hordofu dhugaa kana baruu danda'a. Amma namoonni tokko ummukaanus asin jirtu as keessaa baateerti biyya kana keessaa baatee angaruu viidiyoo isiin gaafa isii ergannee kaane achi asii jechaadha viidiyoo erga isii ergannee kaane isiin deebii nu deebiste an obbira tursiisee jechaadha turiitiin booda gana isiin hin galmoomne turiitiin booda yeroo isiin galuuf sagantaa yoo san hin godhanne ni gallaa jettu malee jechaadha viidiyoo san deebinaa deebiste viidiyoo na bira ture an akkuma viidiyoo kaawwan tursiisee isin gadhiisu tursiisee isin galmoofte jidduun viidiyoon isii osoo isin galmaaniin dura viidiyoo waraabame isin galuuf deemtu dura waraabame viidiyoo waraabame isiniif yeroo gadhiifamu uummanni wooma ammallee ummukaanus as jirtu viidiyoon kunuyyuu akkami yaani warrummaan ummukaanusiin angeegessuyyuu ijaanuun an argu amanuu hin dandeenye jechuudha. Ammoo dhugaan jirtu kabajamtoota fudhattoota keenya viidiyoon kunniin kan isin waraabne waan dura waraabamee lafa jiru malee waan ammaatii miti jechuudha. Deebiin kunis kan nu deebi'e har'aa miti jechuudha. Na biraa jira. An garuu har'aa gadhiisu malee awwaan dalagaa dhusan tartiibaan dalagaa. Osoo wanni kun fakkeenyaaf har'a ta'eeti jannaa jala galtanii ilaaluu dandeettanii jannaan abdiin aaree waan asii bahee viidiyoo dhiifama gaafadhaa jettee viidiyoo wayii waraabdee jirti. Dhiifama na gaafachuudhaaf viidiyoo waraabdee jirti. Kamtu dursa jannaan dura sanaa gadhiistu malee kiyya kana bira jiru kanatu dursa jechaadha. Kanaaf viidiyoon harkaa isin wal'aa'ee malee viidiyoon erga aniif jennaan waa wayii irra geenne ka jedhu sun jechaadha. Erga deebiin nu deebi'ee waan tokko irra yookaan argatte yookaan dhabde erga jedhamee booda viidiyoo kanneen isinii gadhiisa jedhee kan waraabe jechaadha. Garuu isin namii buufillee waan akkasii akkan goonan beeka nan hubanne kanaaf jecha viidiyoon kun akkamiin waraabame ummukaanus amma wayi sanaa jirti ummukaanus sanaa keessaa baatee jirti meeshaa gurgurattee kun hundi kanaan dura ta'uu namoota muraasa beeke malee namoonni hedduun hin beekne kanaaf warri yaanni akkasitti harkaasimoo wal'aa'e dhiifama naa godhaa gara namaan isin jedha kabiraa ammoo ummu afnaan hanga biyya galte turuu ni yaadattan hanga biyya galte ummu afnaan asin jirtu turuu ni yaadattan jechuudha. Ummu afnaanii har'a amma guyyaa haasaa kana haasawu asin jirtu garuu viidiyoo jannaa waliin waraabe kabiraas anis waan qabuuf jechaadha kan ummata kiyyaa harkaa ummata keenya harkaa yaanni wal'aa waan jiruu fi ummata kiyyaa maaliif hin ibsine jedheeti iddoo kanatti dhufe malee jechaadha kabajamtoota fudhattoota keenya dhufe malee jechaadha kabajamtoota fudhattoota keenya ummu afnaanis ammas hin jirtu deemtee jirti biyya rabbiin nagaa naa galchuu jechaadha kan daandii irra jirti jechaadha guyyaa isiin baatu rabbitu beeka. Daandii irra jirti jannaanis daandii irra jirti eeyyamumaa waa hundaayyuu dalannee finnee jira kun kana ummukaanosiin ummu afnaanii irratti biraankii hojjannee viidiyoon ummu afnaanii irra biraankii hojjedhe sun jechaadha isin hundaafuu deebii guddaa ta'ee warroonni viidiyoo akka kalaxaatitti akka dogonguraatitti laalaa turtan viidiyoon adaa kama dura waraabamee jiru
abdiin erga waan tokkorra geennee viidiyoon kun isinii gadhiifama jechi inni jedhe sun adaa dhugaadha namoonni hedduun akka jettan abdii guddaa qabachaadha maaliif ummu afnaan asin jirtu biyya jirti viidiyoon ammoo yeroo isiin as jirtu waraabamee jira kun ka'anaaf jannaa wal fuudhuutu mee fakkeenyaaf biraankii an jannaa manaa baafadhee halkanii deemee erga isii ergannee kaanee jecha ummu kaanus hin ergannee kaanee bachisii akka waan bachisiifadhee godhee dhugaa dubbachuu ummu kaanus irratti biraankii hojjetee jira ummu kaanus irratti isinii gadi hin dhiifne xiqqoo baay'ee nama rifachiise ummu afnaanii wajjin dura hojjennee baay'ee nama rifachiisa baay'ee natti gaddite kanaaf viidiyoo san gadi isinii dhiisuu hin dandeenye jechuudha. Mee viidiyoo san illee gannaa dhiisaa warri jettan boodarra kan isinii gad dhiisuu danda'u ta'uu ni mala. Kana jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya. Kananumaan haadha abbaa jannaallee ammoo namni waan wanni na ajaa'ibe tokko jira. Fuuni keessan kunuu sobaa maal namni jireenyaan taphatu argeellee dhaga'een beeku. Garuu mee biyya keessanitti namni tokko jaalalleen namni tokko dhiiraa tokko dubartii takka yoo qabate har'uma kabajamtoota afurtoota keenya har'uma waan tokko godhanii har'uma wanti sun hin ta'ama inshaallah yoo rabbi jedhe ni ta'aadha malee wannummaan kamuu yoo rabbi jedhe qofa ta'a akka ati yaaddetti hin ta'u jechaadha kanaaf waa'een anaaf jennaallee anillee garaa qulqulluudhaan geeggeessee jira isiinillee dhiifama na gaafattee jirti dubbii dhugaa dubbachuudhaaf waan kanarratti dhiifama na gaafachuu iyyuu hin qabdu jennaan dhiifama na gaafachuu garuu waan anus aaruun qabu dhugaa dubbanne jechaadha anis aaruun qabu ilmoon namaa tokko waan tokko hojii wayiitti yoo seentu waan tokkotti yoo seentu hin ta'a yookaan hin ta'u namaanuu wanni mari'achiistu wanti tokko yoo namaa waan tokko namni mari'achiisu yookaan wanti kun haa ta'uu siin haa jedhaniif yookaan hin ta'u haa siin jedhaniif yoo kanneen lamaan keessaa tokkocha waan hin barbaanne taate nama mari'achiisuun hin danda'amu jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Hin danda'amu jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana viidiyoon ani jannaan inshaallah rabbiin anaaf jannaalee nagaan walaa qunnamsiisu yaanni jannaas fagoodha kiyyas fagoodha garuu jecha haadha abbaa ofii diduun hin taatu malee jechaadha. Viidiyoota amma gara fuulduraallee isinii gadhiisu jira jannaan na bira hin jirtu garuu viidiyoo yeroo jannaa geeggeessu na bira ni ana bira jira yoo ganuu dhiisettan isinii isa yoo gad hin barbaannu jettan isinii gad hin dhiisu kan jannaan gammachuudhaan geeggeessu waan adda addaatiif jira jechaadha. Kun ammoo ka harma isinii waraabaa jiru erga deebii ummu kaanus deebistee namoonni tokko tokko jalatti koomentii keessan argeete jechaadha. Gara biraatiin ummu kaanusiin isin afutte jechaadha miidiyaa kana afutti wanni ani isii dhiifama gaafachuu barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf isin baay'ee naa taatee baay'ee galatoomtu ummu kaanus akka isin laaltan sanii miti nama bashaashaa nama jabduudha. Nama jabduudha dhugaa isiniin jedha wallaahi baay'ee nama gara sirna beetti hin jarjartu sirnaan deemte jechuudha akka dhiiraati yaaddi. Kanaaf yeroo isiin deebii kana of laallataa of eeggataa na sodaata kabajaam na sodaatti malee waan biraatiif miti na sodaata kabajaa abdiin maan naan jedhin way jedhaate jechaadha abdiin maan naan jedhaate akkasitti kabajaadhaan waan kana kabajaadhaan jechaadha. Of eeggattee osoo isiin akkasitti waan osoo viidiyoo waraabin naan jette viidiyoo keessatti illee siin jedhuu qabaa uummanni illee akkasi akka narraa hin faamne naan jettee turte. Ana ammoo yeroo sanii xiqqoo itti ceennee ture akka viidiyoo nu waraabamu barbaanne booda irraa immoo dhiisee isii baheen deebiillee dhiifama gaafateera miidiyaan alatti jechaadha. Kun uummata kiyyaaf ottillee isii dhiifama gaafadhaan jecha maaliif wanni isiin naa taate waan guddaadha. Waan guddaadha isin jedha jannaa kana warra na amansiisuudha waan guddaa naa gooteetti jannaan natti miteetti ka jannaatiin alattuyyuu isiin amanachaa dhibbatte jechaadha. Kana isin jedha kabajamtoota afurtoota keenya viidiyoo ana isin dura isin waraabee kan guyyaa guyyaan akka waan isin waraabee gootanii ilaaltan warri akkasin na jalaa fudhattan dhiifama naa godhaa akkasitti isin waraabnee viidiyoon dura waraabamee lafa jiru suutaan isin gadhiisne malee tartiiba isin gadhiisne malee kan guyyaa guyyaan isin waraabamee hin jiru jechaadha. Viidiyoon guyyaa isin waraabamee hin jiru isin jedha garanumaan warri nama uffatanii tanillee dhiifama naa godhaa du'aayin godhaa anaaf jennaan inshaallah yookaan rabbiin anaaf jennaallee akka agarsiisu du'aayin godhaa isin jenna isin dheeressineerra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh። እንግዲህ በመጀመሪያ ላይ ማለት ነው ኢንሻአላህ ይቅርታን ለተቀበላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።
በሌላ ቪዲዮ እስከሚመጣላችሁ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።